بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله ومن والاه وبعد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وردفتوتا داوتوتا خينيا خانفقوا في إيهو جرتن بكا جرتنيتي رب سبحانه وتعالى إسي ولين هاجراتو جتشادا guyyaan arraa guyyaa jum'ataa ollee amma nu bira galgala irraa sa'a 10:25 takka ammoo akka lakkoofsa gartee Itoophiyaatti yoo lakkoofne halkan irraa amma sa'a 4:26 ta'ee jira jechuudha. Arraan tanagaa sagantaa yeroo tii waliin qabadheetiin isinitti dhufee jechuudha. Akkuma beekamutti iddoo tanagaa waa hedduutu deemaa jira. Mootummaan abbaa irreedhaa uummata Oromoo kan ayyaana kabajuudhaaf ayyaana isaa bifa adda addaatiin bakka adda addaarraa bahaa jiru. Mootummaan akka malee itti roorrisaa akka jiru walumaan quba qabna. Akkuma gartee OMN irrattis dabraa jiru akkasumatti wantoota miidiyaa marsaa sooshaal miidiyaa gubbaadhaan illee dabraa jiru. Akkuma gartanitti oduun nama dhuunfaan illee keessaan akka gartee odeeffachaa jirutti mootummaan yeroo ammaan tanaa namoota 90,000 lakkaa'aman hidhee akka gartee mana hidhaa geessee jiru. Wanni ragaan qabatamaan jiru haqamnutu jira. Mootummaan haga nama 500 fa'aa lakkaawa. Garuu namni yeroo ammaan tanaa qabamee jiru ilmaan Oromoodha. Naannawaa fi godinaa fi iddoo Oromoo fi Oromiyaan namoonni Oromiyaarraa ayyaana kabajuudhaaf dhufaa jiran nama hedduutu karaa kanarratti dhibaawaa sakatta'amaa cinqataa akka malee rakkataa jira. Gabaabatti waraanni Itoophiyaadha namoota ayyaana irreechaa kabajuuf gara magaalaa Finfinneetti seenaa jiran garii isaaniillee naqaa hin jiran. Namni magaalaa Finfinneerraa bahuu qofa danda'a malee as seenullee akka hin dandeenye oduun gartee odeeffannee biyyaa fi alaa fi keessaanillee jechuudha. Duuba gaa daawwattoota keenya ani akka nama muslimaatti Rasuulli sallallahu alayhi wa sallam ergaman rabbii akka nama muslimaatti maaltuutu si dhibeefaa jechuun himaltan. Amma fakkeenyaaf as keessaa namni garii fakkeenyaaf dhimmi kun dhimma ayyaana wanniiti, ayyaana waaqeffataati, maaltuutu si dhibeefaa jechuun himala namni. Dubbiin sanii miti yeroo amantiin islaamaa kabajaadha, amantii biraatiif qabdi, kabajaadha ilma namaa hundaaf qabdi. Arraan tana ummata ayyaana irreecha irratti roorrisuudhaaf miti mootummaan roorrisaa jiru. Waaqeffataa irratti roorrisuufi miti roorrisaa jiru. Ilmaan Oromoo irratti roorrisuufi, Oromoo irratti roorrisuufi. Wanni isinii galuu qabu, wanni isin beekuu qabdan mootummaan wanni akkana wixxiifatee rakkataa jiruu fi Oromoon bifa gartee dandahameen ayyaani irreechaa kan baranaa bara 2020 kuni kan qabsooti, kan irreeffannaatii miti. Kana jala mulinaa barreessi. Ayyaanni barana irreechaa kan bara 2020 takka 2020 kan baranaa kun ayyaana irreechaa kan gartee namni irreeffatuuf dhaqaa jiru miti. Kana naa hubadhu. Ayyaanni baranaa kun ayyaana qabsooti, ayyaana falmiiti, ayyaana mormiiti. Kana naa hubadhu. Namni muslimaa aqiidaa isaa
balleessuuf achi dhaqaa hin jiru. Amantii isaarraa bahuuf achi dhaqaa hin jiru. Kana hubadhu. Kaniin baanaa jiru specifically kan Finfinneeti jechuudha. Ayyaana Irreechaa baranaa kana fakkeenyaaf hogguu nuti jennu osoo achi jiraadhe niin baha gizeen sin jedhu maqaa amantii ayyaana Irreechaa qofaan namni Finfinnee keessatti Oromoon wal gahuu danda'a. Naa obsi dhaggeeffadhu. Maqaa amantii Irreechaa dahoo godhatee uummanni keenya bahuu fi malee ayyaana Irreechaa namni musliimaa achi dhaqee irreeffatuufi miti. Kana hubadhu. Namni keenya wanni bahaa jiruuf qabsoofi. Dhaggeeffadhu. Shirkiin ati jettu sun ta namni islaamaa achi godhee shirkii dalagaa jiru hin jiru. Walii gallaami. Uummata keenya mee dammaqiinsa haa qabaannu. Ilaalcha qulqulluudhaan waa haa laallu, waa hubannu. Namni keenya gizee yaaddan amantii isaa irratti guddatee irratti dhalate tana guyyaa tokkotti dhaqee ofirraa mulquudha jaalata si fakkaata. Mee ani amma yoon achi dhaqe wanni na kafarsiisaa maaltu jira? Dirree san dhaqee mormii falmii tiyye gaggeessuudhaaf wanni na kafarsiisaa maaltu jira asirratti? Shari'aan as biratti namni dirree san dhaqee morme falmii isaa gaggeesse qabsoo isaa ta ganda keessatti godhaa jiru guddisee itti fufe namni sun kaafira ni kafare jechii kuni rabbii keessan sodaadha. Jecha ulfaataadha, guddaadha. Gariin keessan Facebook baateessaniituma shahaadaas nu kennitan, shahaadaas namarraa fuudhaa jirtan, uummata muslimaatis kafarsiisaa jirtan. Kanaafuu wanni isin hubachiisu barbaadu. Irreechi ammaa kan namni aqiidaadhaaf jecha dhaquun miti. Kana hubadha. Aqiidaadhaaf jecha dhaqaa hin jiru. Uummanni toohida qabu dirree san bakka namni itti irreeffatu sanillee dhaqaa hin jiru. Namni maqaa ayyaana Irreechaa qofaan mootummaan waan walii qabamuu isaa hin hayyamneef irraan si deebi'a. Mootummaa irratti khiyaanaa dalaguu jirra. Dhaggeeffadhu. Qabsoo keessa jirra. Yeroo tana keessatti ummanni keenya ukkaamama isaa, hacuuccaa isaa, ajjeechaa isaa, miidhaa isaa, zulmii ummata keenya irratti gaggeeffamaa jiru karaan inni itti gabbihee balfatuu danda'u yoo jiraate, karaan namni 5,000 oliin, 10,000 oliin, miliyoona tokko oliin walitti qabamee sagalee isaa guddoo san walitti humna itti godhachuu danda'u yoo jiraate, dhaggeeffadhu. Akka muslimatti nuti masjida qabna. Jama'aa fi jum'aadhaaf masjidatti walitti qabamnee masjida keessatti du'aayis godhu jirra. Akka amantiin teenya nu hayyamteettis balaaleffachuu jirra. Rabbi illee itti kadhachuu jirra jechuudha. Uummanni kiristaanaa charchiidha qaba. Bakka itti wal argu. Bakka amantii isaatti gaggeessu. Uummanni Oromoo kan amantii kiristaanaa fi amantii islaamaa keessa hin jirre bakki inni walitti qabamee wal odeeffatu kan amantiidhaan gartee osoo wal hin qoodne walitti dhufu maqaa guyyaa ayyaana kanaatiin. Ani takkaa dirree irreechaa dhaqee hin beeku. Takkaa dhaladhee dirree irreechaa dhaqee hin beeku. Takkaa namaanillee dhaqaa jee hin beeku. Tan baranaa bara 2020 tan Finfinnee keessatti godhamtu qabsoof jecha immoo dhaquudhaaf hayyama nam takkaatillee hin gaafadhu. Hayyama rabbii kiyyaati subhaanahu wa ta'ala kan hin gaafachuu danda'u jechuudha. Rabbiin subhaanahu wa ta'ala dhaggeeffadhu. Niyyaati yani beeka bakka san yeroon dhaquus bakka namni itti irreeffatu sanis namni dhaabbachuu deemuus hin jiru. Kijibaa fi olola gartee uummanni Oromoo dhadhaadhaan muka dhadhaa dibee dhadhaa
fuudhee muka dibee muka gabbaruu san kijiba ummata Oromoo irratti kaayame kun dhaggeeffadhu. Oromoon rabbii isaatiif galata galcha malee mukaaf galata hin galchu. Bishaaniif galata hin galchu. Kana hubadhu. Ummanni Oromoo kan waaqeffataadha. Irra namni akka amantii biraatirraa addatti irra namni gara amantii islaamatti gad dhihaatu yoo jiraate maaliif rabbii tokkotti amanaa beeki. Irra namni amantii islaamatti gad dhihaatu yoo jiraate ummata waaqeffataati. Ummata rabbii tokko ka hin argamne ka ijaan hin argamne ka wanni takka isaan agarre rabbii gurraacha gisee jiru ummanni Oromoo rabbii hin argamne jechuu. Rabbii namni isaan agarre dukkana keessa yoo walaalte waan agartu dhaggeeffadhu. Aadaa Oromootis baradhu. Seenaa Oromootis baradhu. Afaan Oromootillee qajeelii baradhu. Ayyaanni irreechaa waan inni ta'ellee baradhu. Nuti ayyaana irreechaa amantii kiyya waan hin taaneef an ayyaana irreechaa irreeffachuuf achiin dhaqu. Dirree san irratti waan hin dhaquuf ummata maqaa irreechaa dahoo godhatee mootummaa kana saaxiluudhaaf achi dhaqu. Qabsoo teenya itti fuufuudhaaf kana qofaaf dheena. Dogoggora isin gartee ummata keessatti akkaataa namni amantii fakkeenyaaf amantii islaamaa keessa yoo fudhatte yeroonii fi fakkeenyaaf hajjii dheetu. Ummanni islaamaa hedduutu dhufa bakka hajjii tana. Achi keessatti namni wallaalaan shirkii dalagaa beeki. Dachii Arafaa namni osoo hin dhaabbanne nama hajjii galuutu jira beeki wallaalaan. Nama dhagaa gurraacha rabbiitu namaaf araramaa miti. Bar rabbii kanaaf akka waan shari'aa islaamaa keessatti ummanni garii wallaalaan ka'abaa sanitti ka'abaaf salaatu jira wallaalaan beeki. Ka'abaa tana osoo an hin tuune hin galu jee rakkoo keessa buu jira beeki kuni wallaalaani. Ummata Oromoo keessaas nama wallaalaan muka gabbaruutu jira. Nama wallaalaan muka dhadhaa dibuutu jira. Kana hubadhu. Sun amantii Oromoon takka akka waaqeffatatti qabusan namni ummati ni waaqeffataa qabusanii miti. Kana ummatallee arrabsuun amantii namaallee akkasitti arrabsuun sirrii miti. Rabbiin amantii namaallee hin tuqinaa hin arrabsinaa jaa Rabbi subhaanahu wa ta'ala. Dhaggeeffadhu. Nuti wanni ayyaana irreechaati walitti nu fidu maali? Khabaranaa kana 2020 Finfinnee irratti maaltu waliin nu fide? Dantaa ummata Oromoo, dantaa ummata Islaamaa, dantaa sabaa sablammootaa, dantaa walqixxummaa amantii, dantaa gabrummaa mootummaan kun nurratti labsaa jiru jechuudha. Dhaggeeffadhu akka gaariitti. Ummanni keenya tawhiida isaa gallakkisuuf bakka san dhaqaan jiru. Ummanni keenya muka gabbaruuf achi dhaqaa hin jiru. Ummanni keenya bishaan gabbaruuf achi dhaqaa hin jiru. Ummanni keenya iccitii isaatii fi mootummaa kana akka dandahuun sagalee isaatiin mootummaa kana saaxiluuf achi dhaqaa jira. Osoon akkanas hin jechuu jiru yoo ati namaan kafarte jette atuu namni nama kafarsiisu ofiifuu akka kafru beeki. Namni nama kafarsiisu ofiifuu akka kafru beeki. Osoo namni ani islaama jedhu osoo ani laa ilaaha illa Allah Muhammadur Rasulullah osoo jedhu dirqiidhaan ati amantii islaamarraa baatii namni namaan jedhu ofiifuu akka kafraa jiru beeki. Namni nama kafarsiisu ofiinuu kafra. Ummanni Oromoo Islaamaa dirree irreechaa san dhaqaa hin jiru. Dirree maddii irreechaa san maqaa amantii irreechaatiin gabbahee mootummaa kana balaaleeffatuuf qabsoo mootummaa kanatti godhuudhaaf hidhamtoota keenya sagalee isaanii tahuudhaaf warra nurraa ajjeefameef sagalee tahuudhaaf imaamoota nurraa ajjeefameef sagalee tahuudhaaf maaliif yeroo biraa hin taane maaliif ayyaana iida arafarratti hin taane jettee gaafachuu malta. Maaliif ayyaana iida soomana irratti hin taane jettee gaafachuu malta. Ayyaana iida arafaatii fi soomana mootummaan federaalli islaamni mootummaan arraan tana gartee
harkaa qabu eenyutu harkaa qaba? Mootummaa Islaamaa kan gartee majlisaa kan federaalaa nama Oromootii miti. Uummata Oromoo irratti dhiibbaa godhuutu qaba jechuudha. Godhuu hin dandeenyu, akka Oromootti walitti dhufuu hin dandeenyu. Sabaa sablammootaa walitti dhufna. Kana keessa saba gartee mootummaa kana deeggaruu fi jaalatu jira. Waliin godhuu hin dandeenyu. Yoo uummanni musliimaa qofti haa dhufee kophaa isaa godhatu jette rakkoon tun rakkoo uummata musliimaa qofaatii miti. Rakkoon biyya keessatti deemaa jirtu ta'e Itoophiyaa rakkoo uummata kiristaana Oromoo irratti ajjechaan deemaa jirti. Uummata waaqeffataa Oromoo irratti ajjechaan deemaa jirti. Uummata musliimaa Oromoo irratti ajjechaan deemaa jirti. Uummanni inumaa ganda isaatti malkaa isaatti irreeffataa jira. Uummanni garuu tan Finfinnee tuni tan qabsooti malee maqaan irreecha haa ta'u malee mootummaatu hin hayyamne. Kana dhaggeeffadhu. Mootummaan hayyama Oromoon itti wal ga'u hin kennuuf yoo maqaa amantii taate malee. Siigalaa miti nama godhu bakka kana. Kanaafuu namni irreeffatuuf deemu hin jiru, namni shirkii dalaguuf deemu hin jiru, namni mukaas dhadhaa dibuuf deemu hin jiru. Oromoon tan amantii waaqeffataa qabdu muka dhadhaa hin dibdu. Seenaa isaanii dubbisi, kitaaba isaanii dubbisi deemi. Kun ummata awaama garii isaa wallaalaan gartee maqaa irreechaatiin gariin isaa kana dhadhaa muka diba malee akkuma gariin namni muslimaa shi'aa qabu. Nama garii muslimaa nama shi'aa qabutu jira. Nama gartee suufii jira. Garuu muslima ifin jaa. Ummata Oromoo waaqeffatu keessaas akkuma amantiin Islaamaa bakka hedduutti adda qoodamtutti ummanni waaqeffataa addaan qoodama. Gariin muka dhadhaa diba deemee gariin tulluratti ol baha, gariin dirree irratti baha. Ayyaana irreechaa gariin Oromoon irree isaa agarsiisuuf walitti dhufa. Gariin immoo gabbartii isaa gaggeessuuf dhufa. Gariin iccitii mareetuuf achitti dhufa. Oromoon Wallaggaa, Harargee bakka hundarraa ka'ee achitti wal arguuf walitti dhufa. Kuni ija amantiitiin yoo ilaalame akkami? Gaarii. Uummanni tokko kan amantiin isaa adda addaa kora amataa tokko kora amata isatti walitti fidu. Dhaggeeffadhu. Bar biyya gaggeessinaa miti. Mootummaa biyya kanaati wajji gizee mari'annu fakkeenyaaf walgahii inni nu afeeruu jira. Mootummaan yoo nu afeere irratti hirmaanna. Walgahii uummatni kiristaanaa Islaamaa kan amantii adda addaa qabu nu yaamuu jira irratti hirmaanna. Kuni waan amantii Islaamaatiin maqaa ibaadaatiin walitti qabamnuu miti. Maqaa waan jiruu jireenya biyya keenyaa keessatti wal mari'atuudhaaf iccitii teenya nuti qoftiin gartee quba qabaachuudhaaf walitti dhufnu. Kana hubadhu. Kuni jechuun irreecha halaalchuudhaa miti. Ibaadarraa dubbachaa hin jiru. Ibaadaa irreecharratti godhamturraa dubbachaa hin jirru. Dhaggeeffadhu akka gaariitti. Hin jarjarin, hin aarin. Shirkii keessa nu neexees hin je'in. Qalbii qulqullummaa qabdu na dhaggeeffadhu. Qalbii jibbaa hin qabne na dhaggeeffadhu. Qalbii hinaaffaa hin qabne na dhaggeeffadhu. Qalbii dhugaa hubachuu barbaaddu na dhaggeeffadhu. Qalbii dhukkuba hin qabne na dhaggeeffadhu. Rabbii kee sodaachaa na dhaggeeffadhu. Rabbii kiyya sodaachaatiin si dubbadha. Mee ati yoo yaaddu ani Islaamni Muslimni Rabbii isaatiif sujuudu deemee Rabbii isaa malee waan biraatiif ni sujuuda jettee yaadda? Bakka itti sujuudamu san ni dhaabbata jettee yaadda? Laa wallaha saniifii miti. Achi dhaqaan jiru namni keenya. Walgahii bakki irreechi itti gaggeeffamuu fi bakki falmaan mormiin itti gaggeeffamtu adda. Addaan hubadhu. Adda. Sitti kijibaan jiruun. Sillee shawwadaa hin jiruun. Ansi dhorkuufillee irraa hafaa hin jiru namni. Ani deemaanillee deemaa jechuullee hin jiru namaan. Garuu dhimma akka nama tokkootti dhimmi Oromoo na laalchisa. Oromoon gudeedamaa jirtu.
hirriba itti argataan jiruan. Oromoo ajjeefamaa jirtu hirriba itti argataan jiruan. Siigalee? Kanaafuu qalbii nagee qabduun dhukkuba hin qabneen wal haa hubannu. Irreecha amata meeqa deemaa jiru takkaa nin dhaqaa siin hin jenneen. Baranaa moo nin dhaquuf qabsoof hin dhaqa. Qabsoof hin dhaqaa jechuudha. Lammaffaa gaazexeessaa addunyootaatu achitti walitti qabama. Finfinneen biyya imbaasiin hedduun keessatti argamu. Biyya mootummaan addunyaa adda addaa keessatti argamu. Mootummaan adda addaa kun wanni dheenee nuti mootummaan akka dhageessu barbaannuuf humna guddoo sanii wanni walitti qabamnuuf mootummaan addunyaa maallaqa Itoophiyaadhaaf kanneen waraana isaa nurratti gabbisaa jira. Dhaggeeffadhu akka gaariitti. Mootummaa Itoophiyaatiif waraana Itoophiyaatiif mootummaan addunyaa Awurooppaatii fi Ameerikaa maallaqa kennuudhaan waraana nurratti gabbisaa jira waraana Itoophiyaa. Wanni addunyaan haa nu dhageessu jennuun mootummaa nu fixaa jiru nu ajjeesaa jiru nurratti hin gargaarina. Osoo isin nurratti gargaaruu baattan ifirraa dhoowwuu dandeenya nuti. Kanaafuu maqaa sabaa sablammoota Itoophiyaatiin gargaaruu jettanii qabeenyi isin kennaa jirtan inni biyyaan guddisaan jiru waraana isaatiin gabbifataa jira. Xayyaara itti heddummeeffachaa jira. Taankii itti heddummeeffachaa jira. Qawweedhaa ittiin bitachaa jira. Wanni achi dheenee yoon annama dirree dhawaa keessatti hin daladde yoon dirree dhawaa keessa taa'ee fakkeenyaaf lallabaa oole gaazexeessonni addunyaa achitti dhufanii kafareejii nuuf hin kennan. Wanni qabsoodhaaf dhaquu jira sin jennuuf dhaggeeffadhu. Qabsoon zamana kanaa qabsoo taankiitii miti. Qabsoo sooshaal miidiyaati. Qabsoo jechaati. Qabsoo saaxil wal baasuuti. Wanni mootummaan Itoophiyaa irra sodaatu yoo jiraate saaxil bahuudha addunyaa irratti. Taankii nuti tarrisnee isaan lollu daran wanni inni sodaatu tokkummaa ummata Oromooti. Sagalee ummata Oromoo guddittii san sodaata. Kanaafi wanni bahaa jirru. Kanaafi wanni achi deemaa jirru. Oromoo si haa galu. Oromoo si haa galu. Gaazexeessonni addunyaa kun ani dirree dhawatti daladhe yoon dirree dhawaa keessa dhaabbadhee iyyaa oole natti hin dhufan. Imbaasiin addunyaadhaa Finfinnee keessa jira dirree dhawaa hin jiru. Wanniin dirree dhawarraa Finfinnee dhaqee ani achitti maqaa irreechaa dahoo godhadhee Finfinnee dhaquufi irreeffachuufi miti. Sagalee ukkaamamteef sagalee ta'uufi sheekootii ajjeefamteef gumaa isaanii barbaada. Dhiiga isaanii deebisuufi si haa galu. Qeeseetaatu nurra ajjeefame. Dhaggeeffadhu. Qeesiin Amaaraa hin ajjeefamne. Sheekni Amaaraa hin ajjeefamne. Sheeka Oromooti ajjeefame akka amantiitti si dhufte. Qeesii Oromootu ajjeefame akka amantii kiristaanaatti si dhufte. Qeesiin Amaaraa hin ajjeefamne mootummaa wayyaana PDO kanaan. Yaa uummata keenya fageessaatii ilaalaa. Wal hubachuuf wal haa dhaggeeffannu. Wal arrabsuuf wal hin dhaggeeffatin. Nama tokko yoo duraanuu mataa keessatti if amansiistee waan fedhe haa jedhu ani arrabsuuf hin dhufa jettee na dhaggeeffatte of course siif galuu hin danda'u. Wanti kuni si haa galu. Rakkoon ummata Oromoo siif haa galtu. Mootummaan kuni ayyaana irreechaa bara dabre dantaa isaatiif hayyamee ture. Maaliif fedhii fi dantaa irraa qaba amata dabare. Maqaa gartee itti argatuudhaaf ayyaana irreechaa mijjeesee ture. Maqaa mootummaa kanaan ummanni Oromoo akka isa jaalatuuf. Arrammoo badiirra waan jiruuf irreechi kun irreecha gartee namni irreeffatuuf dhufuu miti. Saaxil na baasuuf dhufan ji'eeti maganfataa jira mootummaan. Yeroo mootummaan akkanatti maganfataa jiru kana osoollee ati haqa qabaatte, osoollee ati sirrii jiraatte,
dhaabbattee wanni kun sirrii miti yoo jette namni silaa haqa sirraa hubachuu barbaadu san ni hubata. Akka amantitti dhaabbattee akka barsiisaa jirtu bareedaadha, himuun kee bareeda. Garuu immoo osoo haqa qabduu, osoo haqa kana himuu dandeessu, haqni kun bakkaas qaba, yeroos qaba, haalaas qaba. Place, time and situation jettiin faranjiinis. Wanti tokko yeroo dubbatamu bakka qaba, haala qaba, yeroodha qaba. Yeroon ati dubbattu murteessaa. Yeroon ati dubbattu waan tokko murteessaa. Bakki irra dhaabbattee dubbattu murteessaa. Haalli ati keessa dhaabbattee dubbattu murteessaa. Waliigalaami? Haalli ati irra dhaabbattu murteessaa. Yeroon ati keessatti dubbattu murteessaa. Bakki ati irra dhaabbattee dubbattu murteessaadha. Waa sadeen kana naa hubadhu. Kuni akka amantii islaamatti illee akka hundattuu amma ijoollee tiyya ta'amata torbaatiin shari'aan islaamaa laal yeroo fi makaanaa fi zamaanni illee ilmaan keessatti illee akka fayyadu. Ilmaan kiyya ka'amata torba hin tahin salaata itti diqquu hin danda'u. Gaafa inni amata 10 ta'e akkaataa inni dirqama salaatuu qaba ilmoon kiyya. Haga inni amata torba hin gahin barsiisuu, leenjisuu, tartiibatti deebisuudha. Yeroon ati nama dirqitu ni dhufa. Yeroon ati namatti namaan loltuus ni dhufa. Yeroon ati nama akka barbaadetti gorsuu dandeettus ni dhufa. Nuti shirkii guyyaa takkaa gizis hin jennu ummata muslima achi dhaqee shirkii dalagaa miti. Namni achitti shirkii amantiin isaa ta guyyaa takkaa ni jirti ati gizi yaaddu. Ni yaaddaate amantiin namni muslimaa guyyaa takkaaf ji'ee waan ibaadaa amata meeqaa ni balleessaa jettee ni yaaddaa guyyaa tokkoof. La namni muslimaa kanaaf dhaqaan jiru. Duuba kanaafuu gaazexeessitoonni addunyaadhaa guyyaa kana achitti waan argamaniif rakkoon Oromoo rakkoo waaqeffataa qofaa miti. Rakkoo ummata Oromoo muslimaa bal'aa, rakkoo ummata kiristaanaa bal'aa, rakkoo ummata waaqeffataa bal'aati. Ummanni waaqeffataa qofti yoo achitti argame ummata lakkoofsaan baay'inni isaanii xiqqaa ta'uu mala. Oromoon kiristaanaa, Oromoon muslimaa bakka sanitti yoo argame irreeffachuuf hin argamu. Qabsoo san keessatti yoo argame jechuudha. Ummanni muslimaatis, ummanni kiristaanaatis, ummanni waaqeffataatis akka Oromootti waliigalatti rakkoo tokko qaban waliin miidhamaa jiran addunyaan tun ni hubatti jechuudha. Maallaqa silaa mootummaa Itoophiyaa kanaaf kannan, meeshaa waraanaa ta Itoophiyaa tanaaf kannan, ta silaa diinaan ifirraa dhoowwi jedhanii kannaniif ummata Oromoo islaamaa fi kiristaanaa fi waaqeffataadhaan haleelchaa jira jechuu kana ummata addunyaa deeggarsa mootummaa Itoophiyaatiif godhaa jiru deeggarsa akka irraa dhaabuuf achitti argamu jirraa jechuudha. Waliigalee haadha waadih haasawaa kana seenaaf naa kaayadhu. An amata dhufu dhaqee isin jechaan jiru. Amata dheexee baga dheexee isin amata dabaree baga dheexee isin jechaan jiru. Amata kana immoo dhaquu kiyya qabsoofiin dhaqaa jira. Yoon an achitti du'ellee ani shahiidattiiniif beeka. An akka muslimatti Naasir Anwar Hamzaa maaliif jennaan ومن قتل دون ماله فهو شهيد ومن قتل دون أهله فهو شهيد. ولقلامي نمنك أبين إسرت دوئي شهيدا. ربي برت صدركاك أبا ألفنك أبا آتي أنا كفرتين عن جتامي أني إنو ما شهيدان سنجتو جران. شهيد أكا هبنا خيتي أكا أنا في ربي سبحانه وتعالى ربين أمنتيتنا نهو تشيسيتيجو أكا رسولي صلى الله عليه وسلم نبرسيسيتيجو مرقه يفلمجو في نجرقا أياني فتشوف الري فتشوف نجرقا انجو خنافو يرو خنا خيستي سيناك أبسو أرومو خيستي بكا هاما أبتشون غاري ميتنوف سيناك أبسو أرومو خيستي بكا غاري هاد أبنو يرو موتومان أوفيفو وان كان قبه نورتي حرام جتشو لبساجرو
waliin mootummaadhaaf irree ta'uun nun barbaachisu. Dhaggeeffadhu. Akka nama tokkotti anis ilaalcha hubannaa waan kanarraa qabu dhaggeeffadhu. Dhaggeeffadhu. Namni achi iidaaf dhaqaa jiru sin jiru. Hadiisa Rasuula alayhi salaatu wassalaam ati daliilfachaa jirtu kana sunuu fi kun wal dhaba. Namtichi qodhaa godhachuuf achi dhaqu jira. Yaani qodhaa isaa guuttachuuf dhaggeeffadhu. Sanii miti sun. Hadiisni sun kanaa miti. Ayyaanni irreechaa maqaa ayyaana irreechaa qofaan Oromoon walitti qabamuu waan danda'u qofaa fi karaan biraa hin jiru. Silaa arraan tana muftii Islaamaa silaa ta'e, muftii Islaama Itoophiyaa silaa ta'e, akka Naasir Anwar Hamzatti silaa muftii Itoophiyaa silaa ta'e, mootummaa ibsa ejjennootiin irratti baasan. Amantii nama tokkoo ol aantummaa nama tokkoo faarsitee, amantii nama tokkoo ol aantummaa faarsitee, amantii ummata Oromoo waaqeffatuu dura dhaabbachuu keetiif si balaaleeffanna je'eetiin silaa mootummaa kanatti ibsa ejjennoo baasaa jechuudha. Maaliif? Haqaa miti gaa. Zulmii dalagamaa jira ummata kanarratti. Amantii kiyya je'ee takka aadaa kiyya je'ee nama achi dhaqaa jiru mootummaan sakatta'uun, hidhuun, saamuun maqaa sakatta'uutiin ummata huccuu aadaa isaanii irraa fudhataa jiran. Kiisha isaanii seenanii maallaqa irraa fudhataa jiran. Silaa arraan tana muftii Islaamaa Itoophiyaadhaa itti gaafatamaa silaa ta'e, aalima silaa ta'an ibsa ejjennootiin mootummaa kanarratti baasaa jechuudha. Nuti akka nama muslimatti gocha mootummaan ummata Oromoo kan waaqeffatuudhaaf akka amantii isatti ayyaana isaa kabajuudhaaf dhaqaa jiru mootummaan kun tarkaanfii irratti fudhatee isaan saamuu, isaan sakatta'uu, isaan hidhuu kun mirga walqixxummaa amantiitiin miti jennee ni balaaleeffanne jennee silaa ibsa ejjennoo yoo baasne arraan tana rabbii biratti illee kabajaa qabna, sadarkaa qabna. Yoo da'awaa goonillee akkanatti boru ummata san islaamummaa barsiisuudhaaf, islaamummatti illee yaamuudhaaf wallaahi karaa irra laafaa. Karaa irra laafaa. Laale arraan tana islaamummaan teenya akkatti miidhamte. Gaafaan an biyya dhaqee Sheekh Amin Ibroojii karaa naannawa gartee harroo haramayaa keessa dheenii da'awaa goone. Biitii teenya bilisoomtee jennee mootummaan inuma waraanni mootummaan godhamee bakka namni silaa da'awaatti godhutti mootummaan dhaabbatee eegaa ture jechuudha. Arraan tana sheekkootiin teenya meeta da'awaa walitti qabamtee godhaa jirtu eessa jirti? Maaliif kun si yaachisisne? Arra baadiyyaa keessa deemanii da'awaa godhuu danda'anii? Mootummaan maqaa dhukkubaatiin akka gadi hin baane jee dirqamarra kaayee jira takka. Mootummaan maqaa qabsoo yoo ati da'awaaf illee baate qabsoo godhu jirta jee mootummaan si sakatta'u si hidhuu kanatti jira jechuudha. Kunillee maaliif kanallee hin hubanne ummata keenya maal taatan? Sabar namni qabsoo tana keessatti irra miidhamaa jiru ummata muslimaa ta'uu ni dagattanii. Irra namni miidhamaa jiru osoo waaqeffataan jiru, osoo kiristaanilleen osuma jiru, islaama naannawa Arsii Baaleetii fi akkasumatti Harargeedha mootummaa kun irra dachaadhaan itti xiyyeeffate akka fixaa jiru beektaa? Ummanni muslimaa bar hana balaaleeffatuuf dhaqaa jira bar. Ummata Oromoo waaqeffataa, ummata Oromoo kiristaanaa, ummata Oromoo muslima akka waliigalatti maqaa Oromootii waliin nu fixu jira je'eete hana balaaleeffatuuf dhaqaa jira bar. Silaanuu taate dhaggeeffadhu, silaanuu taate hin gallu achitti nu fixaa jenneeni mootummaadhaan haga hidhamtoota keenya hidharraa nuu baastanii dhaggeeffadhu. Hidhamtoonni keenya yoo hidharraa bahan Finfinneerraa galla, Finfinneerraa hin galluu jenneeti hiriira maqaa saniin bahu jirra dhaggeeffadhu. Irreeffachuuf dhaqaa hin jiru namni, hiriiraaf dhaqaa jira. Finfinnee keessatti Oromoon walitti qabamuu hin danda'u. Hiriira godhuu hin danda'u. Mootummaan dirqama seera isaa guutatuudhaaf maqaa amantii qofaan ummata Oromoo ni irreeffanne yoo ji'e qofa walitti qaba. Kana keessatti ganuti
haajaa fi hajjii beektaa? Haajaa fi hajjii jedhaniin beekte namni tokko hajjii gizee dhaqu sii galee akka amantaa islaamatti hajjii gizee dheetu hajjumaaf niyyattee dheetaa miti. Keessa immoo gizee hajji irraa galtu achiin yoo bakka takka dheetee meeshaa bitattee biyyatti galtee maal qaba? Umaan qaba jechuudha. Ha irreeffatu irreecha isaa haa dhaqu. Nuti akka nama muslimaatti irreeffachuu dhaqaan jirru qabsoo teenya itti fufuuf dhaqaa jirra jechuudha. Sii galee ammaan tana. Kana keessatti nama kafarsiisuun kee kana keessatti sheekootii teenyallee waan kan akka gaariitti keessa ibsuu fi hubachiisuu dhiistee dogoggora gartee adda addaa keessa sheekootii teenya naquu kee wallaahi fuula rabbitti ragaafatamta. Barsiisi. Irreechi akka amantii islaamatti waan inni ilaalcha amantii islaamatti qabu barsiisi humaan qabu. Laakiin ummata muslimaa nuti irreeffachuuf dhaqaa hin jirru. Qabsoodhaaf achi dhaquu jirra. Lakki namni dirree sanillee dheetan kafartanii namaan jechuun haasha lillaa. Rabbii keessan sodaadha. Rabbii sodaadha. Ilmiin fahmiin biree hin jirre rakkoodha. Dhaggeeffadhu. Ulamaan keenya gurguddaan fahmii qaban osoo waan kan akkaan ammas himu jiru kanatti itti himte osoo akka gaariitti ibsitee fi wallahi ulamaan keenya sun siinuu dogoggora irra jirta siin jaansila. Garuu akkaataan ati ulamaatti gaafatte sun namni waan tokko halaaleeffachuuf akka barbaadetti sheeka gaafata. Waan tokko haraameessuuf akka barbaadetti sheeka gaafata. Silaa wanti gaariin maali? Ulamaan islaamaa gurguddaan sun mas'alaan tun mas'alaa khilaafiyyaadha. Yani khilaafa qabdu. Fiihi khilaaf. Ani wanni kun haraami isin hin jiru halaali isin hin jiru. Laakiin mas'alaa guddoo ummanni ulamaa walgahii guddoo irratti godhee waan kana qorannaa guddaa irratti godhee ta'arraa tana dhiisiyu ta'if duraatiif hin baana. Bifa haala ummata keenya itti hubachiisan itti barsiisanillee san haala guddaa konfiraansii goonee keessattuu biyya Oromiyaa keessatti isinirraa eegama. Keessattuu du'aata biyyaatiif hin dhaaman. Piliis hadaraa akka hin jarjarre. Hadaraa akka hin jarjarre. Qabsoo Oromoo tana keessatti seenaa gufuu keessatti akka hin argamne. Ummata Oromoo seenaa qabsoo isaa keessatti gufuu akka hin taane. Ani haganumaan isin dhaama. Haganumaan isin dhaama. Gufuu amantii islaamaatillee akka hin taane. Ani haganumaan isin dhaama. Narraa fudhu. Maaliif jennaan? Arraan tana yoo bilisoomne namni dura da'awaa baadiyyaa fi magaalaa keessatti illee godhuudhaaf irra gartee bilisummaa argatuu teemu ati. Irra yoo bilisoomne laaltee jirta gartee jirta. Sheekh Amin Ibroo, sheekootiin Sheerraayyaan, Sheekh Jamaal Aliyyii, Sheekh Kaamil Shamsuu, Sheekh Ahmadiin Jabal mee eega haa caaluun deemee guyyaa tokko bakka takka ka isaan dhaqanii daawaa godhu jiran naayim. Eega haa caaluun du'eas bakka takka ka ulamaan teenya dheeyxee daawaa barsiisu jirtu naayim. Ka amantii islaamaa barsiisu jiran naayim. Yabbaleessu maal taatan? Afalaa taaqiluun mee eega haa caaluun deemee guyyaa tokko ka sheekootiin teenya baadiyyaa tana keessa deemtee magaalaa tana keessa deemtee guyyaa takka ka isiin daawaa goote naayim. Qabsoo tana walitti hidhaadha. Nuti kana wanni irra dibaa jirus hin jiru. Wanni si fakkeessaa jirus hin jiru. Waan ifa taa'u. Kanaafuu qabsoon hiriirri guddaan Finfinneerraa sun mootummaa hirriba dhoowwee jira. Mootummaan wanni sodaateef guddaan uummanni Oromoo guddaan kun arraan tana rakkoo isaa rakkoo teenya jechuudha. Rakkoo teenya tana rakkoo mootummaan nurratti gaggeessaa jiru kana kijiba mootummaan nurratti oofaa jiru kana mootummaa addunyaatti nu saaxilaniiti qabeenya mootummaan addunyaa nuu kan nusa nurraa dhaabanii sodaa kana keessa jira. Ati gizee yaaddu irreecha guyyaa tokko baaneetiif Itoophiyaa ni bilisoomsine jechuu yaadde? No. Dhiibbaadha mootummaa kanarratti goonaadha. Tana rabbiin ni beeka niyyaa teenya. Niyyaa teenya rabbi ni beeka subhaanahu wa ta'ala.
يو ربين تناجئين عذبه هذا ربي في نتجدنا يو تنا ربين قلتن وقلت جنيني جنيني نمتي أجيفر أبسو خرار ربي نجيان مي أجيفر دوغا فرماتا برا يوك أبات مي تانكي ناتيك أبدو ويسا جرتي توفتا برا تاتيك أبدو ناخن أمتا خنا أجرا رولاف توفتا برا تكتاتي أمتي فجرتي أمتا خنا أجرا روكو وني مصلحان أتي قد رفتي نجرتي وان تكبر رولاف وان رويتسنو خيسا دورا هبتشوك أبدا مالي بوان وان خنا ميداما بكا خانت أرقموتو الرقود دادمو بوآ بكا خانت أرقموتو الرقود دادا خانا لا مدالي أنا ونين هدوان أمنتي خيسا سيني فكيه أس خيسا جرتو سيهمو أوليف علماء دورا جرجرين دبادو وين سيقافة دا أكا أوروميتي اتقافة ما أوروميا علماء قداك أمنا من قبل إن قد والجهي علماء رفتي قوتي تجرى أكا أوروميتي علماء دلي سني وان حواسني خين يتجرو خنا ولا ليتي وين سقافة دا علماء دلي سن نمنك أوي تكابيهن دبتنا جين نجرى وين سقافة دا يا أخي مالي فتألسن هيوني قرقودان سن مالي فتألسي علماء قرقودان سن فتألسون ديبي سادا ناهو بدو علماء قرقودان سن والجهي قدا ودين قدا خشي آدم تولا خي سترقم خشي ونين آدم إنيو عالمني قدان خينيا إنيو لك أبان إسا ماليقا وتر خي سترقم شيك زبرو خي سترقم شيك موسان خي سترقم خا شيك جمال علي خي سترقم خا حجين خي سترقم خا شيك جيلاني خي سترقم علماء قرقودان إثيوبيا سن علماء يو دبتي الدنيا جلاج اللي سن مالي فتوى والبه أكا قوتو أوروميت إسلامني مسلمني إثيوبيا دا وان كان رت أرقمون كفر دا مالي فنجين سنيفو أسمرتين سي قباب سني خنافو wanta garii osoo beekanii lal dhiiga hunda hin liqimsan dhiiga hundaas hin tufan dhiiga tokko ni liqimsan dhiiga tokko ni tufan amma wanni ani citii kana gabbee sii himuuf waan achittiin ummanni muslimaa bahuu barbaaduuf naa obsi qo'e jalaa khaanis qulqulleessaa deemna naa وليقلمي سو علماء قرقودان سن وني نياكيسو كون إساني ياكيسو علماء قرقودان سن أنا في أرانتنا أنا في كناسر أنا في أدب أرانتنا أبدي أستاين هجا بكم ستك أخيات فتوى علماء أوروميان أسو جرو إسان قبرة تركان فدي أسي فتوى قرون ها مي إجا بريدون هلالو الرانتنا ديما أورومو في أوروميا قدني نما خيسة جروف إفا أمتا قرتي ربي مالي واتكن سوداني موتم مالين سوداني سن ولما أوين نمنتك أبين جرو مالف إريتش هم بهنا أمني مسلمة إريتش دكاس هن جتشان جران هن دكيناس جتشان جران علماء سو والجهة سلا مرتي تكولين فرطو يو أمني خيني جبه بكا قرتي الرجات نتي خشركي دلقاجر يوته علماء قرقودان سوني مالف باتن أجلقون خيسان ربي تشركي دلقو دجئي سلا هندينينو ورابين شي آدم تولا إرى ورابمتي سون ورابي أمتا دبرتيتي ورابي يرو أمان تناتي والكابتيتي ميتي تان أمتا دبرتي نوتيس دوبني جرّا أمتا دبري بهون أمتا سندورا بهون أنيلين أمتا خيّا خنا رجهوف
aboo kuni arraan tana qabsoo gartee uummanni nafxanyaa irree teenya agarsiisna jee deemaa jiru malee kuni arraan tana kan gartee nu laalchisuu miti dubbannee jirra sagalee laaluu dandeessan yuutuub irra seentanii jechuudha ka arraan tanaa moo adda ka arraan tanaa qabsoodha mootummaan walgahii uummata Oromoo dhowwaa waan jiruuf walgahii takkittii tana qofaa maqaa amantiitii mootummaan dirqamee hayyamaa jira. Si haa galu. Soogaa nama itti himan malee ittiin hidhan. Kanaafuu uummata keenya. Ammas wanni jiru laal. Arraan tana uummanni keenya yoo haqallee himte arraan tana keessatti yoo haqallee himte bar dhugaa himte bar ati bar dirqama amantii himu jirtaa bar. Garuu akkaataan inni itti si hubatu akkaati biltsiginnaa bakka buutee dubbachuu jirtu fakkaata itti. Si galee? Akka waan ati amantii islaamaatiif erga amantii islaamaa osoo hin taane ergamaa biltsiginnaa taatee dubbachuu jirtu itti fakkaata. Maaliif siituu mootummaa uummata irratti roorrisaa jiru kana gizeenii fi inni hin bahinaa bahuu hin dandeessanii je'ee itti roorrisaa jiru kana cinaa yoo dubbatte namni akkasii si fudhata. Ani asumaan battalumaan sheekootii teenya taawaan kanallee dubbattu obboleeyyan kiyya biltsiginnaa miti jarri kun anaaf beekaa biltsiginnallee miti. Isaanis akka amantii islaama itti hubatan akka dirqama keenya ja'aniitti amantuutu akkasii irraa fudhadha qeebala hin arrabsinaas ana akkasumaan isin aamu. Khabiraatis hagartee namni muslimaa irreeffatuuf hin dhaqu qabsoodhaaf dhaqa kaja'us saniis walitti madaala kanaas walitti madaala. Walii haa gallu. Isinii galee? An akkasii fudhadhaan isin jaa. Anaas nan arrabsina isaanis hin arrabsina. Isaanis niqaasha wanni waliin goonu yaada kiyya kana hubatan jeetin amana kunno. Wanni maaliif gaa nama tokko beektaa? Isaan amma wanni garii isaanis daliila itti gartee ragaadha jaanii fudhatanii jira. Ani immoo maslahaa diinaa islaamaatiif maslahaa uummata Oromoo miidhamaa jiruuf rabbii kiyya osoon itti hin sharraknetti qabsootiyya karaa nagayaatiin itti fuufuudhaan amanee jiraan. Akkasittiin amanee jira. Yeroo ammaa tanatti irreecha amata dabaree irraa dubbachaa jiru irreecha amata dhufuu irraa dubbachaa jiru. Arraan tana kan hin beeku jechuudha. Akkuma isin himette jechuudha. Kana gaa I think isinii ibsee jeetiin gaa amana yaanni kun ifaadha. Namni mee yaanni kun hin galiniif. Ewa akkanuma wataa bal khanas. Qulqulleessaatuma deemna arfeesuu fi namaan qabu. Gaarii. Warri shirkii dhiyeessanii fudhattanis mirga guutuu qabdan. Nuti immoo achi dhaquu keenyaaf shirkii dalagaa hin jirrutti fudhanne. Walii gallaame. Maaliif godni nama keessa jiruuf ifa. Bar isin shirkii jechuuf waan kana mee ragaan isin qabdan maaliyyuu fakkeenyaaf. Bakka san dheeyxaniiti isin agarre. Xaa'oota achitti gabbaramuu isin qabdan. Hin qabani bar xaa'oonni achi gabbaramu jiru. Uummata garii bar waaqeffataan dhahaan gabbaru muhan gabbaru waaqeffataan rabbii gurraacha hin argamne gabbaraa bar silaa bar akka amantii islaamatti yoo fudhattee ilaalte ergamaa nabi Muhammad alayhi salaatu wasalaam sanitti hin amanne malee silaa rabbii tokko fakkaataa hin qabne isa malee tokkicha gartee rabbii hin argamne sanitti sila amananii jiran. Garuu ergaa nabi Muhammad kana suutaan sila nabi Muhammad illee amansiisna sila. Wannumaan deemnuuf takkasanii bar. Keessi nabi Muhammad ergamaa rabbiiti. Rabbiin subhaanahu wa ta'ala ergamaa nabi Muhammad nutti ergee jennee bar uummanni sila waaqeffataan amantii islaamatti namni irra dhihaatu isaani. Maaliif? Rabbitti amanee jira. Ilma namaadhaan rabbi jechaa hin jiru beeku uummanni kun. Rabbii hin argamne. Rabbii namni hin agarre. Rabbii gartee gurraacha gizee sin jedhu
bifa rabbiin gurraacha kalarasaati gurraachaa miti kasin jechaa jiru dhaggeeffadhu. Ummanni kun amantii islaamatti irra kalaawoodha, irra nuufillee laafaadha amantii islaamatti isa yaamuudhaaf. Sii galaa miti. Kanaafuu mee tooftaadhaan ummata kanallee ya akhi billah aleek bar yeroo garii bar ummata kana booru suuta waliin teenye hayee waaqeffataa mee maal amantagaa mee rabbiin ati waaqni ati jettu sun rabbii tokko fakkaataa hin qabne ati jettee yaammattu suni bar nutis rabbuma fakkaataa hin qabne lam yalid kan hin dhalatin walam yuulad si galee rabbii hin dhalanne rabbii hin dhalchiisne hin dhalatu hin dhalchiisu rabbiin ilman qabu rabbiin fakkaataan qabu rabbiin hin dhalatu hin dhalchiisu rabbiin abbaa miti haadhaa miti rabbiin ilma namaatii miti. Bara waaqeffataan akkana amana bara yoo amantii waaqeffataatu akka gaariitti hubatte bar ani manguddoo hedduun dubbise obboleessu bar seenaa isaaniillee dubbiseen jira garuu immoo ati fuuteetuma jarjartee obboleessu ummanni akkuma amantii islaamaa keessatti bid'aan dalagamtu ni beetaa miti. Ummanni islaamaa kun suufii jira, shiyaa jira, khasunnii fi inja'u jira, khagartee qadariyyaa fi inja'u jira, mu'tazilaa jira, hedduu jira, khawaarijaa jira. Firqaan ummataa Nabi Muhammad alayhi salaatu wassalaam ummanni islaamaa bakka 70 meeqatti adda ba'an jee. Warra maqaa waaqeffataa kanaan waan amantiin waaqeffataa hin hayyamne dalaguutu jira. Kana laalteeti ati ummata fuutee shirkitti galchite. Waaqeffataan dhagaa hin gabbaru, muka hin gabbaru, waaqa jaa. Waaqatti amana, rabbii tokkotti amana. Rabbii fakkaataa hin qabne, rabbii lama hin taane, rabbii tokko ta'e. Wanni inni hin qabne qur'aana hin qabu, hadiisa hin qabu. Kana anaa fi atiitu itti dhihaatee silaa barsiisaa jiru. Arra silaa rakkoo isaa rakkoo teenya godhannee, qabsoo isaa qabsoo teenya godhannee, quuqamni isaa quuqama keenya jennee, ayyaana keetitti mootummaan roorrisaa jira jennee yoo bira dhaabbanne, waan silaa da'awaa amata dheeratti goonu, amata tokkotti gabaabsinee ummata kana amantitti illee naquu dandeenya jechuudha. Rabbii nu haa laafisu, wal nu haa hubachiisu, hin aarinaa, hin jarjarinaa. Isinis garana laaltan, nutis garana laallee, isin achi laaltanii achi hin kuftanii, nutis asin laallee asin kufne, kaayyoon teenya takkuma itti fufuuf isin simatti fuftan. Garuu immoo suuta wal eeggachaa haa deemnu. Yeroo garii wrong time, wrong place itti argamuun ilaalcha adda addaa nama keessatti mul'isu mala. Wrong time, wrong place, yeroo malee bakka malee argamuun yeroo garii ilaalcha adda addaa nama keessa uumee namni wal dhabee daangaa walitti dabree amantii tanarraa illee namni akka waan amantiin tuni bifa kanaan gartee dhiibbaatti gootu fakkeessee rasuula keenya alayhi salaatu wasalaam arrabsuutu mala, rabbii keenya arrabsuutu mala. Kana wanni jechaa jiru nuti. Akkasii gaaboo daawwattoota keenya meegaa waan dubbanne keessa rabbiin nu haa laafisu insha Allah. Baran ammoo warri dheeyxanii Finfinnee jirtan wanni isinii dhaamnu haga Juwaar Muhammad, Baqqala Garbaa, Shugguxee Galataa, Hamzaa Booranaa, Abdii Raggaasaa Abdii hidhamtoota keenya, hayyoota keenya, hoggantoota keenya hidharraa haga baastanitti Finfinnee irraa galuun hin jiru. Finfinnee dhuftan, Finfinneen teessanii, dachii teessanii, amma kun bifa amantiirraa amma baanee gabma bifa qabsoo keessa deebinee jirra jechuudha. Amma bifa jechuun waan dubbii amantii wallaalchisu dubbanne amma bifa qabsoo keessa deebinee jirra. Haasoo kiyya garasittiin achi micciira. Yoo rabbi fedhe barana warri arra Finfinnee dhuftan maqaa qabsootiin haga hidhamtoota hidharraa baastanitti achi galuun hin jiru. Galuun hin jiru.
abiy 4 kiiloo irraa bahee harka isinitti kannee amaana haga isinitti deebisu Finfinnee irraa galuun hin jiru. Imma Finfinnee sanitti awwaalamna takkaamoo mirga keenyaa fi hidhamtoota keenyaa fi bilisummaa teenya handhuurfannee galuu qabna. Walii galaami akka gartee Tahrir Square warri Tunuuziyaatii fi warri Ijiptiitii fi kun achi hin galinitti achi ooltanii bultanii mootummaan haga gabbee dhiifama nu gaafatu ummata keenya hidharraa nu baasu gudeeddaan nurraa dhaabu achi galuun hin jiru. Kun egaa dhaamsa kiyya. Walii galaami abbaan irreeffate haa irreeffatu. Amantii isaa aadaa isaa eega abbaan sun gaggeeffatee fixee hogguu isaan gaggeeffatan haga isaan fixatanii eeggaddaa eegguu fixan walitti makamaa sagalee takkaan humna takkaan ilaa mana hidhaa dhaquu qabdanii jaan. Ilaa mana hidhaa dhaquu qabdanii. Mootummaan nama dila kana fixee akkam godha? Eessatti fixuu deema? Kana kaayyoon gabbaaneef kana haga hidhamtoota keenya hidharraa baasnu hin gallu. Akkam jettan meegaa warri waan kana dura dhaabbannaa qabdanii jirtanii hin galluun jee. Mootummaa bar nuti uffatee bar obboleessu. Tokko paartii badhaadhinaa jee keessa jira bilaakuma gotaa bar. Dhaabbadhu koo inni waan qof laasa paartii badhaadhinaa jee as keessa naa ta'a. Akanaas clear godhaatuma deemtaa barra. Facebook iyya waniin jaaladhuuf beeta. Facebook waniin jaaladhuuf. Nama sijii qunuma baasta. Nama gartee inoo yaada challenge qabu ni keessa. Nama gartee ani maquma badhaadhinaa san arguu hin danda'u. Badhaadhina maali kun? Baxaaxina. Mootummaa wanni karaa cufeef dhugaa keeti saniiti. Siigalee. Hatta naannoo Amaara irraa illee namni akka hin seenne godhe bara. Karaa Wallootiin na seenan jee. Ofii keetii galii jaa kunis okay. Nabse atiis bara kuttee bara. Ciao. Ciao gootaa bara. Ciao jettaan. Warri irreecha baranaa Finfinneetti baatan galuun hin jiru jee mana hidharraa Jawaar fudhattanii haga galtanii takka. Abiyyillee 4 kiiloo irraa fudhattanii nama nuu malu nama rabbi sodaatu haga achi nuu keessanii achi galuun hin jiru. I'm serious. Kanaaf namni deemaa jira malee irreecha isin akkanatti gartee waan biratti ilaalchi biraa keessa nama naqaa jirtan kanaa miti. So akkasiin hawwadha inshallah. Kanaas barra okay nama hojjista bar clearuma goota. Haq isuus nama hojjista bar. Haqee teessi jalaan haqu. Asuma keessaan si haqa jettaanii bar. Okay. Ati keessan jirtu nama ficiisaa jette xaahiralii ati suma qulqulleessinaa bara. Akkana boo akkana hunnu lal if keessaa qulqulleessinee bara jabbiloota biltsiginna akkana qulqulleessina bi'idhnillaahi tabaaraka wa ta'ala. Kunis maal jeeboo eewaa. Basaastu hunda basaasa isaanii hunda. So akkasigaa jaallan koo naa jabaadhaa jajjabaadhaa bakka jirtanitti akkasumaan isin jaa. Okay. Qilintoo jirette Amina aati tarateeti amma ni kuttaa baratis. Ciao. Goodbye. Khami boo haqi suqanas
haqqee isaan haynu bar isuma haynaa bar akkasi hunno boo qulqullaa'ee feesbuuk iyya fireendiin hedduun listii qabatee taa'u jira jalaa hin baasa warra hiree qabu hedduutu jira isaanii firee kannina warra gartee edaabuu ani hin beekne malee feesbuuk iyya kana jala warri jiru edaabuu jabbiiluma wanni ta'edha jabbiilee qaalichaa kana jabbiilee bilisiginna ammaan argaa bar aboo akka booyyeetti iyyuu hunoo laa hawla walaa quwwata illaa billah kanaas ni hojjeestaa bar dhaabbadhaame arreenuma nin xaharsaan siin jee feesbuuk iyya kana xaharsee qulqulleesseetiin deema akka keessatti illee azaanuu dandeenyutti okay atillee nama qulqulleessaa adaraan tuqin jee sintuqu Ahmad Dawwee yoo gaa bilisiginnaa taate sintuqu ta'uu baatte sintuqu yaa ifuma jalaa baastaa bar feesbuuk kiyya edaawwanni jaam godhee isaanii jaam ta'ee bar خبرة قبل فيصل ياتي خطه خنافوغا هردفتوتا خينيا سآني سنبرا هالكني جبادا أكنتي وهوبتشون غاريدا وهوبتشيسون غاريدا خنافو هدرا ربي موتومانغا akkuma gartanitti mirga amantii miidhaa jira kunilleen shira guddaadha sila akka gartee osoo sila namni waa hubatu ta'e maaliif arra islaama taanus boru akkanuma nurratti hojjetaa jechuudha kiristaana taatus akkanuma nurratti hojjetaa jechuudha osoo mootummaa kanaaf ta'e gaggeeffadhu osoo sila arraan tana nabi Muhammad alayhi salaatu wassalaam oromoo silaa ta'e mootummaan kun hun dhiisuu beeka dhugaan sinjaa beeka islaama oromoo tahuu qofaaf ija addaati ilaala mootummaan kun kiristaana oromoo tahuudhaaf ija addaati ilaala mootummaan kun dhugumaa sinjaa bar ani gaafaan biyya ture bar oromoo tahuu kiyyaaf muslima oromoo tahuu kiyyaaf waraanni na qabee bar akkuma inni naan jee yoon sii hime waana gaafateeti وانا قافتي كيزين ديبسا ديبسيف زنبل نانجي أبدا لقوي خلاص نترى دابر جنا ترقاتهم ديمنا ما نانجي بيتا زنبل نانجي ديبسا تي ديبستي خنا نمبر بادو جي السون يا إثيوبيا فتارينا يا إثيوبيا حزب يفترون انجلال يا إثيوبيا فتارينا የኢትዮጵያ ህዝብ ይፍጠሩና እንጂ ይፍረደው የኢትዮጵያ ፈጣሪና የኢትዮጵያ ህዝብ ይፍረደውና እንጂ አበደቀ خلاص ዘላ ቆሌሽና በሎ በዱላ ያንን ጉዴላ ጄቤታ በሎ በዱላ ያንን ጉዴላ ጄ ኦሮሚያን ቢየኪያ ብልጽግናን ዲነኪያ ጄበር جلا كل إسات جرا دقيقة دي فما ينو على كل حال قبابت دعوتو تخينيا نمني اوكي
Idaabuu namni phiphiin asirra jirtu idaa nama tafaatiin miti. Dhumuu diddeemni maaliin beekamu? Laa hawla laa quwwata illaa billah. Gaarii gaafirraa nama tokkotti qaxxaru malee hin taane inni tun. Maaliif si qabe poolisni gaafa biyya dheeyite tokko? Yaabuu akkanumatti nu sakkattee maalitti hin beeka? Ijoollee takka taa nama gargaaruuf rakkataa gargaaruuf waliin deemaa turre na jalaa qaban anallee miti. Yeroo isaan qaban jara kana naa gad lakkisaa jennaan si gadi lakkisuun atillee waliin si sakatta'u qabna naan jedhan jechuudha. Haayina sakattaan jeen ati arabaa naan jaallal. Amma koofiyyuma uffadhee mudawwara uffachuu deemuu kiyyaanaaf namtichi araba na see afaan kan beetaa naan jee beetaa. Afaan Oromoon hin beekaan jeen. Yeroo sanitti namtichi an araba na seena fakkaata. Koofiyyuma shari'aa amantii islaamaa calaqqeessu tana uffachuu kiyyaaf Oromoo dubbachuu dhabuu Oromoo dubbachuu kiyyaafis jechuun maas. So kanaafuu mootummaan Oromoo ta'uu keetiif akka badiitti fudhatee jira. Dhugumaan sin jaa. Gabaabatti wanni hiriira kana bahaa jirruuf namni bakka itti falmu, bakka itti mormu, akka itti mormu waan dhabee jiruuf namni maqaa irreechaa kana dahoo godhatee irreeffatullee baatu humna guddoo achitti argamtu sanitti fayyadamuu barbaadeeti. Walii galaami. Kanaafuu waan jiruu jireenya bu'aa addunyaa keenyaa nuu ta'a jennee nuti irratti walii galle kana walii hubatuun wal dhaggeeffatuun yoo waan kanarra irra caalaa qabatte fiddee kanaan isinii qaba jechuun bareeda. Garuu amantiidhaan walitti hin hidhiin waan kana. Namni amantiif achi dhaqaa jiru hin jiru. Namni aqiidaa isaatiif achi dhaqaa jiru hin jiru. Namni aqiidaa isaa balleessuuf achi dhaqaa jiru hin jiru. An akkasiin naawwadhu. Tiraampiin fayyinee guyyaa 14f mana keessa taa'u jira. Arraan tan hospitaala garuu naqanii jiran. Edana cheekaappii isa godhuudhaaf Tiraamp akka gartee qorichaa fi waan adda addaa takka immoo dhukkuba isaa kana gartee akka ittiin heddummaanneef wantoota isa barbaachisu isaaf godhuudhaaf nama gartee Tiraamp fayyee jiree na gaafateef Tiraamp adeera kiyya seensaas gubbaa taa'ee. Meegaa yeroo gargarii fanii qabaachuunis gaarii beetaa. Tiraamp wayyaa'ee jiraanaan jee beetaa. Wayyoo inni guyyaa 14 keessatti egaa dubbiin adda baati. Aga guyyaa 14 mana keessa taa'u qaba. Garuu Tiraamp abbaa kiyyaa miti adeera kiyyaa miti mana gaafatan. Alaa kulli haal nageenyaa jiraadha. Assalaamu alaikum. Rabbiin ummata keenya dhugaa haa qunnamsiisu. Rabbi subhaanahu wa ta'aalaa haala gartee Rabbi jaalatuun bifa Rabbi jaalatuun ummata keenya nagaan bobbaasee nagaan haa galchu. Haala lubbuun takka illee hin bahiniin haala gartee hidhamtoonni keenya hidharraa bahaniin zulmiin ummata keenya irraa dhaabbattee mootummaan kun saalfatee barsoota guddaa qaba. Ummata guddaa dila kana ummata Oromoo guddaa dila kana miliyoona 10 kun si hin barbaannu nurraa buutaa moo hin buutu hin gallu yoo jaaniin taankii daran sagalee ummata Oromoo waniin irra sodaatu hin jiru. Tokkummaa ummata Oromoo kana waniin irra sodaatu hin jiru. Amma garii namaa tokkummaa Rabbii diidaniiti achitti tokkummaa Oromoo godhuu deemtanii jaa. Yaa akhi akkasii miti dubbiin. Tokkummaa Rabbiin diine. Yaa akhi kuni aqlii Rabbiin nuu kan itti fayyadamurraayi. Aqlii Rabbiin nuu kan itti fayyadamurraayi. Tooftaadha. Tooftaadha. Addunyaa bilxiila. Akhiraa bilcamala deero. Tooftaadhaan jiraatta addunyaa tana keessatti. Waan silaa dhuga Allahumma arina alhaqa haqqan warzuqna ittibaa'a wa arina albaatila baatila warzuqna ijtinaaba.
laakiin wanni ati beektu namni baaxil dalaguuf achi deemaa hin jiru. Dirree baaxil irra dalagamtu san irra dhaabbachuuf hin deemu namni. Kana hubadhu. Wassalaamu alaikum wa rahmatullahi wa barakaatu. Nageenya jiraadhu.